Salaan kun kiyyaaraa fi shunkurtii xiqqoo qaba. Baay'ee illee rifeensa keessaniif illee fuula keessaniif illee faayidaa qaba kiyyaarri jechuudha. Kiyyaarri garuu mi'aa of keessaa hin qabu, xahamii of keessaa hin qabu, garuu faayidaa hin qaba. Yoo dibattan illee si fayyada fuula keessanii. Calatti immoo nyaata ani garuu baay'ee kan inni waan nyaadhu keessa kiyyaara hin nyaadhu jechuudha. Beerottis, Saawudiittis, Dubaayittis hin nyaadhu jechuudha. Garuu karaa biraa karaa ittiin nyaadhu argadhee jira hamma jechuudha. Direct namni waan argate muree nyaatu miti. Karaa ittiin yoo jedhu dukkana tammaata rakkina kuufame karagaa ulfaata yoo lokkoota biddeen tolfannaa akkuma Itoophiyaatti jechuudha. Biddeen hin qabnu jedhina sobdanii kan asitti tolcheera galtanii. Kana immoo jechuudha. Asitti tolfamee jiru kana bitanii akkanuma godhii sana biddeen ajaa'iba tolchisanitti agarsiisa jechuudha. Warreen erga biyya Arabaa dhuftanii biddeen tolchitanii beektanii amma immoo jaarsi onlaayinii irraa argame Proosiin baay'ate jechuudha. Gaaffiin baay'ate biddeen beektanii tolchitanii ndaanqoo beektanii qaltanii ana bira koottaa akkasitti waniidhaan tolchina fedha jookiidhaan tolchina akka tol qixxeessina yeessa abbaa keenya finne jookiidhaan tolchina edda biddeen tolchuu dhiibne barri badeera usilaahan akkasitti tolfama jechuudha. Gara keessana dubbisaa jara gaaffii deebisaa hin beeknu tolchuu hin beeknu waan hin beeknu jettanii warri carraa keessan cufaa jirtanii gara keessana dubbisaa tolchuun hin danda'ama. Jookiin raffattan mana kun akkasitti harkaanis itti riguu hin dandeessu isiniin jira. Harkaanis itti rigama rakkoo hin qabu yoo jookiin hafe maamma saaraanis hin tolfaman isiniin jedha lakkina akkuma argitanii harkaan fuudhuun hafeera safeediin hin jiru jechaadha kan akkasitti cilfaadhaan. Kino laala biddeen satti nyaatan jechuudha. Kan ittiin biddeen nyaatan kanallee kanadha jechuudha. Biddeen kino amma kana tolcheera jechuudha. Inni amma soobii isaatti naqu isinitti agarsiisa jechuudha. Amma kana mul'u tolcheera jechuudha biddeen. Kanaaf tillee kinoota jechuudha. Ammallee tolchee fidne jechuudha. Laala jetanii. As biyya Arabaa teessanii kino qoda bukoo itti bukeesse laala. As ganda Arabaa teessanii yeroo dhiirri biddeenii tolchuu beektaa isin jedhe lakkii yoo sarraatanya naa qaxarte malee tolchuun beeku. Ati maal hojjetta sarraatanya si qaxara. Ati maalidha qoy? Moodeliidha moo ati moonaalizaadha moo ati shuu yaani mana keessa teessee maal hojjetta? Tolchuu qabda kun akkasitti jechuudha. Amma dhiira sinittan gorsa warri shamarran warri subscribe gochuu didanii ta'aata sinittan gorsa dhiira. Yookiin immoo gara kiyyaatti dabalamaati jararraa dhukkee kaafnaa yoo didda immoo jara sinitti gorsa jechuudha. Sinin jedha likknoo jasa laala. Aramaati jaarsi kiyyaa mana kiyya dhufuudhaaf jiru. Kan hin jiru akkuma sinin jedha biyya Dubaay keessa jira. Waxii jira. Waxii foonii fi biddeen tolchee jira. Biddeen biyya kanaa gadi garagala bolootaan koo iji isaa gadi garagaluu qaba jechuudha. Biddeen meeqa kan tolchellee laala. Namoonni lakkaa baay'een tolchee jechuudha. Maatii kiyyaas baay'eedha. Bukoon bukeeffamee hin dhumne. Ani yoo ta'u sarraatanya argadhe nan barbaada har'atti bichaa jechuudha. Yeroo biraaf garuu sarraatanya hin barbaadu. Maaltu na dhibee sarraatanya mana kiyya fidee abbaa manaa kiyyatti kenna. Dhiirri dhabamee jira maal tapha sarraatanya na qaxarachiise ana. Maal ta'ahi? Dhiirri na argamu Itoophiyaa keessa dhiira jaarsa keessa namatti hin kennina namatti namaniina. Mana keessa itti sarraatanya qaxaratina. Sinin jedha. Kun keessanii hojjetadha malee. Asii yoo hojjechaa baatan miti. Hojjedha. Yoos malee jaarsi sinin jaalatu. Yoos malee hojiitti sin jabaattan galgala jechuudha. Yoo guyyaan hojjetiin. Ciisinaa sinin jedha biddeen gombisaa malee tolchaadha qo'annaa masoobitti dabarsu sinitti agarsiisa. Tole qashitoota koo deebi'ee dhufee jira. Masoobiin biddeen kiyya keessa kaa'uu sinitti agarsiisa jechuudha. Masoobiin biddeen keessa ol kaawwadhu ganda Arabaatti sinin jedha. Kanadha jechuudha. Biddeen jiru akkasuma argitan tolchee fixeera. Hojjumamee keessa kaa'ee sinitti agarsiisa jechuudha. Xaafii adii isa mana baheedha. Abbaan manaa kiyya fedha akka ajaa'ibaatti.
Kana waan adda kaa'ee beektu feestaali seedhamu sanarra isa kana wayyaa'eeta feestaalii rakkisaadha. Yeroo isheenis feestaalii fayyadamaa isiniin jedhan feestaalii fayyadamu jechuudha. Kana fakkaata biddeen kiyya jechuudha. Kunis qollofee jira. Biraan immoo jechuudha abbaa manaa kiyya baay'ee salaxa kana jaalata jechuudha. Salaxni kun kiyyaaraa fi shunkurtii xiqqoo qaba. Baay'ee illee rifeensa keessaniif illee fuula keessaniif illee faayidaa qaba kiyyaarri jechuudha. Kiyyaarri garuu mi'aa of keessaa hin qabu, xahamii of keessaa hin qabu, garuu faayidaa hin qaba. Yoo dibattanii illee si fayyada fuula keessanii. Calatti immoo nyaata ani garuu baay'ee kan inni waan nyaadhu keessa kiyyaara hin nyaadhu jechuudha. Beeruttis, Saawudiittis, Dubaayittis hin nyaadhu jechuudha. Garuu karaa biraa karaa ittiin nyaadhu argadhee jira hamma jechuudha. Daayireekti isa namni waan argatti muree nyaatu miti. Karaa ittiin nyaadhu argadheera shunkurtiitti naqee soogida xiqqootti godhee sanii booda immoo jechuudha kanatti maka jechuudha roobii zabaadii kanatti maka warra Saawudii keessa jirtan baay'ee keessa mana ijoollee warra jirtan hin beektu baay'eedhaan fayyadamu jarris illee misaarratti fayyadamu jechuudha asii mi'aasaa namatti tola jechuudha baay'inaani kana gootanii roobii lama fayyadanis garuu akka daa'ima mana keessanitti fayyadamuu dandeessu jechuudha akka daa'ima dhiisanii jedhanii fa manaa godhaate akka baay'ina maatii bira jirtanitti murteessaadha jechuudha. Harka tokko waan ana jedhuuf obboloota akka harka kiyya kaameeraa qabee jira. Kaameeraa kiyya waan har'a kaawwadhu ammallee nagarreessiniin jedha arganneessiniin jedha suuqiidhaan barbaada boru yookiin iftaan bahee jechuudha. Qashtiiwwan koo baay'ee jaaladha. Maatiin haa ta'uu hin dagatinaa yoomillee taanaan jechuudha. Maatiin haa ta'a diinonni koo baay'atan obboloota koo isin immoo baay'adhaan isiniin jedha dhugaan isiniin jedha faayidaaf otoo hin taane ijum isaanii gubuudhaaf na koottaa galaa subscribe godhaatum ta'a waan tokkollee waan namni dhusinis waan qarshiin nuti waan biraatti hiittanii ilaaltan sana otoo hin taane jedha koottaa galaa obboloota koo sa'aatiin qarshiin keenya YouTube irraa jira. Waa'ee YouTube bantee jechuudha namoonni baay'een koomii kaafatanii waan biraa fakkeessanii warra dubbatantu jira. Isaan immoo qaanessuun qaba jechuudha abdii keessan koottaa galaatiin maatiin haa ta'an isiniin jira. Share like dhaas like otoo godhin hin bayina. Nama biraa gaa waan ta'eef jechuudha. Gaafa asii tokko keessan like gootanii namni biraa tokko immoo dabalamuu danda'a malee hiika biraa hin qabu jechuudha. Like gochuun nama biraa ga'u jechuudha akkuma Facebook irraati YouTube irraati garuu like hin maawwaddadee kan hin beeku jechuudha. Namnis nama dhaga'u. Sinin jedha kun akkas godhee karaa kanaan isa dhaphata jechuudha. Firiijii keessa daftanii keessu yeroo itti fayyadamtu kala daftanii fayyadamtu ala tursiisuun qabda yeroo ho'aayu keessaayyuu baay'ee mi'aa jechuudha. Mee walitti deebina nyaadhe.